كيلومتر غير ديدن اللي صدومي توخان غنمو أسوم ميلان دي معناه كتابة باچو خدين ندن دنيا كتابة كذا غري جولة غندا تاني ننكر أشوف نافورين عندي ما أنين تكارا غنمو كيلومتر ديدن من رانغ صدومي توخان أسوم دينه بردو تيم دلو خريادة تجريد تفسير أشوفتك علي إتي كتابة غير جلا خنا الرافر رابي تشيسه خنا توري والله غافين سينا تنوان ديلا كرابرتني في نمني توكو مال خيسا كدبرون دي خيسن بقي فتني جرتني اما خنا هانغا اوسو تكينمان مغالا سانكيس سامبهينيتي كتابه هانغا تجريدا اتيتي برتي ايغا تنابودا سينان استاذ عبد الرحمن كان ربلودا كان راس هدودا داوتون خينيا سمانو امله namni xiqqaatu daawwachi jira nama hukumaa fi 500 isin bira maybe guddaa ta'uu danda'a garuu ustaazaan himmaloon akka xiyyatti ammallee sheer godhaa nama irratti afeeraa warroonni taaptaap godhu jirtanis galatooma ammallee namoota irratti afeeraa seenaa akkaan bareeddu waan dila akka irraa barattan abdii qabna wallahi imimmaantu ija nama namoonni hedduun immoo hojii boo'insaa jalatti erkuu jirtan arkutti jirra tole achi booda yoo imalli kan ka'e ammallee hin dhaabbatu gaa'ii ammallee imalli kan ka'e itti hufee karaa Dirreedawaa deemte moo Dirreedawaa osoo hin deemin dura ammas balballeetti booda magaalaa biraa kadhayxee jira imala Dirreedawaa eefa deeqee boodoo jalqaba eessa qubattee mee imala Dirreedawaa hanga deemtee osoo yuunivarsiitii hin deemin duratti maal keessaa akka turte kanas bal'inaan nuuf ibsi inshallah. Waa hundarra Right, malee karaan dheeraadhaatti fufaa mi'eeffachaatis deemta. Garuu waan osoon biran kunne dubbachuu barbaadu tokko baatii takkaa fi waa darasummaa manaa bahee osoo biddeen uummatiyyaa malee takkaa nyaadheen beeyin. Baatii takkaa fi waa manaa bahee baatii takkaa fi waa ture akka waaniin amaddii damsoddomu osoo uummatiyyan arkin osoo uummatiyyan arkin jiraadhee na fakkaata. Amma gaa baradheesi akkaataa wanni kana wajjis wal bare akkaataa isaa ta'ee barnoonni dhaabbate. Anaa baatii fi waa ture. Baatii lama akkana ni taana fakkaata. Anaa akkana ture barnoonni dhaabbate. Barnoonni gisee dhaabbatu galuun qaba mana keenyatti ummaan xiyya faana yaadanii gubattee ana malee silaa jiraachuun dandeessu ummaan tiyyaa yoo dhabde ni rakkatti ummaan tiyya qalbiin isiidhaa booyaatuma jiraachuun dhabdu hedduu ummaa tiyya qalbii keessa na jira wanni qaraatii keessatti akkan sabadu na godhe keessa akkaanan qaraatii irraan sossoone na godhe keessa kayeetiin galuun qabaa bakka ammaniin gala jeetiin dhuman silaa warra keenyaas yaadanii akka waaniin ama kudhan taa'ee yookaan zamana yeraa tokko turee na fakkaateetiin eegale gandatti. Ogaan ganda keenya kana gubbaadha. Alaalatti kana ganda keenya gad arge toora salaataa asirii booda taasaa kudha takka akkana akka biyyaatti yoon ammaan kana ka'ee gale gandatti. Waan hin daganne keessaa yoon amma ka'ee ganda keenya gale ummaan tiyyanii rakkatti jechuun adda gale. Saan boona yeroo sun. Bishingaanis muramee boqqolloonis muramtee bunnilleen guuramee toora kana saa bunni guuraan jiru kana yooma achi gad maangoo jalaa yookaan ooyiruu keessaa anaatti gabbaa'uun argite wayi mucaa kiyyatte osoo fiigduuti qaraan faana dura diree rakkattee akka malee taati narra lafa dho'ittuudhaaf osoo ceetuufaa qaraan dira yookaan mukni dira. Osoo gara kiyya ceetuufaa saniifuu akkamiin godhuu qaba jee rakkadheetti yaadee akka isiin osoo ceetuufaa natti ceetuufaa rakkanne halaalan nagartee akka rakkanne dukkaneessee manatti odoo namni takka quban qabne osoo namni takkaas halaalan nan garre osoo na dura namni halaalaan harkeellee Abdurrahmaan dhufe jeetti himne dukkaneessee dhaquun qaba akkumatti isaanii mana jirutti ol seenuun qaba lafuma qabuun qaba jeetii yaade. لا تسموتي غيرتي أمانتي يوغانا غرتي كم متاتي لي لا كم تاتي كنا نزيد الأبد النار أصونا قبتي بوجو خونا رجتي لا
سموتي تنخيس التخيالان قد أكمتها كلا وقال قلت كم يتلاقي يا مالك قلنا أنتم تيافو وقايا ددو كم ما أنت يتاتو خاني بتروك أبي تركة شاتري خيتي مانا دقى ويتا إشائي في مغربة جدودا سهاي سانيس إشائي مغربة سلاتاني سجاجارة التان خان وري مانا جروخونيس وعلى الغلفة توري جتورا أنغانا متسقباو هوريس على هداني دتو إيجي سوتا تسونم تكنغر دكاني فدي هلو جيمان واتتول سينا جي يادي أكسو مغودين سونم تكنا كن دكان وحيس هلو جي ولا ردا فدي أبان قياس بكو مسالة تجرا أمان قياس بكو مسالة تجرتي ولا كان كان متلال قتلك غوريت مطلب جيت تولسين التولسين ده أنا كانت دريت أنا قيس كان مدافع أبدي ما نيل لالي كيس هذا تاني سهل لتساني لالي أكم جت أمان ديو أنجو لالي أمان ديا بكو جيب تساني كان لالي ها 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 درودت أنغاك ما تديم دوم بركة عارف تبيخي إيش يتكلم بيتشال الرام فلذا مودا نقيستي إيش أوائل مو كبر دلال والله إيش إيشي سين يتسنى أمالي سمودا نقيسنا لقيا إيش ilmaan namaa warkunoo biyya tana amajja amat torbata kootiyoleen jedhu duraan waan qaraatu deemi jubatii duraan aan jette deemi jubatii duraan achina deemne mana qayya kana bulchu beegemne wallahi bakkumaan jirutti na kana qabbana yoo dachii tana gadillet tamii tana olin boo أكانت هو ذلك مدرة والله قلبي جابسي على جبهه فرا نمتك خسلامتنا نجي ورا من خيسا خانة دبسو فرس نمتك دبستني بكرة تير أوركتة أوسو نمتك بفير كلام فودي أكسم بولي على أكي علم بولك يعني ناخدتني ولا نكاني بولي ده نمو سويسيان ريبان خايني كفر ديفيد لا إله إلا أكيد تيجي ده كبيرة أكيد يكون نمية كبيرة إيه أكيد تيجي ده كبيرة أكيد يكون نمية كبيرة أقوم أرجع وان سيجا أبو ديمتين باتي سلا بقولنا حاجة ما خنا هم ده بكبيرات بكراتي تبر سفر أكرات ما شيخ أددا برد كيش شيخ برد كيش شيخ برد كراتي أد كتاب أددا ركرا ساعة سلا بقولنا درسان جرتو في تادي جنا أمتها عارض درسا وجيه جلي أمتها بوتو فتة أمتها لما فاتس فتة بدر درسان خاطه نبراياته جندون خير جهنا قالوا نجيب بسيسة چونا أما على تورا جندا خير أنا بريدو يقالين جتو بدر أمتها يدو بدر تورا كيسين دكو أكا غافا سنين نمزوني كانت يوك أرات وهي بعد جتة وانا قرصته وسته أكان أني كراتي رجباد سلا أكا هاداتين سلا كسيمة تطرح هاتي كسيمة تطرح شوريسين أكان كراتي خيسة جباد أكان نجبه على برو أكان نجبه كراتي رجباد ورت شوري بيجا خنا سينغو تلين الدو شورو بدار جاي يادا أني أما تعرف كنا كتابن أوغان كريمودا كتابن كنا يرون كرو كتابن كنا تطو وانتو كنا رفيدي وين رفيدو مالي أبانك يا برنوتا ما ينفر برنوتا مارا جالين جالت أبانك قوم برنوتا خانم فرو برنوتا سنغافة درا غافة إساني جولتي غانغا إسان قدو تنكنا هندا ورا بوتي لفاتي وجين ركو أدى خيسة تران كفرتو مالي انكراتو وازيرو مكا ججيرت مكا خانا را مكا برا ججيرت مالي برچونن دي سججون سمو ساني خيسة ترورون سمو خيسة تغبرون ماراوان إساني رترتيف جاپان في جالتو قوم كمو أما كتابان أنا ما أنا كتابان أبان هي كتابة فدي هون ده نافذة ورقة نجابينها سدو كباري هدو كتابان فدي هون ده كتابة شيخار كتير كانوا هم بيجي سانسا نبي تان كتاب
kitaaba kana hunda dubbisuunis aaraa abbaa kiyyaa san ba'uun qabaanis hin rafu halkan kanaas akka darasaan raftu akka shariika adda addaa godhatan akka ganda keessa deeman an qaraatii irratti hin cicha kitaaban sharii kana dubbisaatiin bulu halkan buluu kan qaraa sharii buluu kaatiin dubbisa riyaadaan qalaa sharii buluu kaatiin dubbisa wahiin barreessaa bula sabaala katabbiin tiyya bareedi darasaan kitaabana fidattee barreessinaan jetti antiikii abbaa kiyya gammachiisuun qabaa sanin harka kiyyaas bareechuun qabaa jireenya kiyyaas waa hundaa'u bareechuun qaba rakkoon irra dhuftu laaluun qabu yaada jedhuun na keessa jira udarra bifa kanaan egaa qabsoo hedduu keessatti kitaaban adda addaa dubbisuu keessatti hoggaan dabarsuu kana keessatti wanni na mudate kitaaban kun barnoota ammayyaa kitaaban haarayni amma bahu kun barnoota ammayyaa keessaa qaba. Barnoota ammayyaa waa'ee heejii yeroo haasa'u gabaabni horii dubartii irraa yeroo haasa'u horii dubartii kana bifa ammayyaatiin akkaataa isiin itti ta'e doktoroonni waan akkaataa itti dalagan akkaataa itti rakkoo doktoroonni itti wal'aanan irraa haasawa shari'atti haala wal'aansaa keessatti doktoroonni kamitti akka wal'aanan irraa haasawa kan ingiliziitti naqee haasawa qaama kana keessa takka takkatti waa'ee qaama keessaatis rakkoo adda addaa kan dhufu hunda jechoota afaan ingilizii kanatti naqee haasawa miiliyoonaan barattoonni barataa jiran kun oromiyaa keessatti afaan oromootiin baratu jiran afaan ingilizii kanaas barachuun afaan addunyaan ittiin deemtu kana barachuun dirqama akka ta'e natti hima kitaabni kun. An kitaaba xixiqqaa kana baay'ee kitaaban xixiqqaa warra Dirreedawaa deemu warra Finfinnee deemu kana kan nadhee kitaaban xixiqqaa diilaan naa dhufa kitaaban hin calma jee kan dubbisu guyyaa jimmataa kadarasaan boqonnaa gootu kana kitaaban hin dubbisuun qaba. Kitaaban kanaan xixiqqaa kana wanni inni itti na godhu safarri inni na oofu gamana jechuudha. Kanaaf amma barnoota ammayyaatti sammuu keessan na oofaa deema. Yoo barnoota ammayyaa asumaaniin seena jee abbaan kiyya dhageenyaan ahii isaa irraa nafu. Kanaaf bakka lachuu wajjin qaroo isaan deemuu qaba jee murteesse. Bakka lachuu wajjin qaroo eessa jee gaafadhee qorannoo jabduu booda magaalaa Qobboo Harargee Bahaa magaalaa Qobbootti madrasaan asuma qaraamti majlisni kitaabaa asuma qaraama jechuu dhagahee gara madrasaa Qobboo deemee madrasaan Qobboodhaa madrasatul Qur'aan al-Kariim jaamtii madrasaa Qur'aanaa fi asumatti sheekha alima guddaa Sheekh Abdul Naasiriitu kitaaba barsiisaa asumatti madrasaanis jirtii lachuu wajjin qaraata. Haala kan qorannoo jabduu booda ani barnoota ammayyaatis lachuu wajjin qaruun qaba jechuun kitaabanumaan dubbisu kanarraa waan inni irra ga'ee jiruuf jecha fuuldura aalama kanaa hojii deemuufis barnoota ammayyaatis barachuun qaba dubbiin akka abbaan kiyyeetti ilaalu san qofaa mitiin kitaabumarraa naa galtee ka'ee Qobboo dhaqee madrasaan miseen seenu madrasaan achiitii hedduu qubsaa miti Qobbootti immoo hoggaan madrasaas akkaan fedhu sanitti barnoota ammayyaatis harkachuu dadhabu hifzii quraanaatiin jira markaza hifziitii jira bakka quraanatti haffazan asuma kitaabaa jira bakka itti qaraan kitaaba qaraa quraana haffazaa madrasaa kutaa takka bokkana qareen tureechitti booddara madrasaan tun quubsaa ta'uu dhabnaan barnoota ammayyaatiin gaa ta'uu dhabnaan kitaaba hangaasitti kitaabban akka musxalahaa haa ta'u kitaabban akka tafsiiraa irra deebi'uu haa ta'u kitaabban adda addaa bakka kanatti hin qaree sheekarratti jechuudha. Quraana asittiin haffazee amas sadii mokkana achi ture qe'eechirraa gara barnoota ammayyaa gahaa bakkaan itti hirkadhu bakka abbaan kiyyalleen qalbiin cabne madrasaa bakki barnoonni gahaan jiru isa jee gaafadhee Dirreedawaa deemee jechuudha. Dirreedawaanis taariika kophaa qabdi walumaa galatti Dirreedawaatti barnoota kitaabban akka Sunanaa Bukhaarii Musliim kanneen Dirreedawaatti hin qaree Dirreedawaatti gaa taarikni bal'aadha. Taarika bal'aa Dirreedawaa hunda yoon gabbuuree fi mudannoolee bakka tana jirtu yoon gabbuuree fi kanaas hedduu dubbiin dheeraa tahaa achirraa gaa barnoota kiyya hanga 12 achi fudhadhee achirraa hanga yuunivarsiitii deemutti imalee kiyya kana fakkaata. Wow. Mee jalqaba yeroo Dirreedawaa dhaquu murteessitee yeroo dheeytu eessa qubatte gaa Dirreedawaa nama beektu namaa si geesse yookiin ifiif dheeytee yeroo dheeytu eessa deemte eessa qubatte jalqaba? Ani wallaahi giseen bakkaan deemu hunda taarika addaan na mudata. Jireenya kiyya keessatti takkaa nama jala deemeen beeku. Bakkumaan qubadhu deemu hunda nama if duratti hin argu. Karaa jiraan cabsaa deeme karaa jiraa jechuudha. Ana darasummaa keessa jiru maallaqni gahaan hin jirre namni si duubaa si gargaaru hin jirre Dirreedawaa tana yeroo dhaqu Qobboonis akkasuma namni takka hin beeku
Akkamitti jirtu maan dhaqee Dirreedhaa tan yeroo dhaqu masjidaan dhaqe masjida Bilaal Kajaa jira. Wayaan barachuu deemus madrasaa Bilaali masjidaa fi madrasaan isa walumarra jira. Madrasaa tan odeeffadheetiin dhaqee madrasaa tana dhaqee madrasaa tanatti baradayyeetiin murteessee dhaqee saniifuu masjiduma saniin dhaqee masjida kana yeroo dhaqu ishaayiidha. Torma maghribaa kanaan dhaqee ishaayii salaannee jaa tokko janaanii salaate. Namni takka hin beeku magaalaa masjida buluu namatti hin dhiisan. Yoo gabbee bakka takka taniin buluun beeku magaalaa kana keessa. Mucaa tokko biratti as jeetiin mucuma na janaan salaate boo ana rasi biraan bulaan jee. Nama hin beekne moo? Hin beeku wallee. Ninjo takka harkee hin beeku. Mucuma na janaan salaatee narraan mana keessa niin bulaa si biraan bulaan jee. Ati nama niin fakkaataa yoo mata qabdaa. An si biraan bulaan jee. Biraan bultuu jee. Ani wallahi bakkaan dhaqul beeku akka feetana godhi si biraan bulaan jeena. Na biraan bultuu jee si jalaa na kun jeenanis bakkaan dhaqul beeku akkamiin ta'a. Waan ajaa'ibirraa Dirreedhaa yeroo dhaqu magaalaaleen Oromiyaa tun hundi manni si barandaa qabu. Yoo si roobellee barandaa deessite. Dirreedhaa manni si barandaallee qabu. Izeen laalu gidaaruma wal dhaabbatu kana malee barandaallee qabu alli isaanii kunis. Yoo maalas gabbaa sanuu barandaan jala bultu hin jiru gaa. Awaan fadhuuniin sun wajjin deemaan jeen. Salaata salaanne raawwanne sunnaa hajja salaanne zayti wajji deemu. Mucaan kun wajji deemnaan rakkate. Isaan nagaree anis niin du'a. Wajji deemnaan rakkate. Fuudhee isa nageesse dhibeeta mana imaamtichaa nageesse. Mucaan kun waan mana kareeffatee fi ni qaba mana san nageessu sodaatee na fakkaata. Eegas booda gawaan hin bareensiin moo jira. Gasan waan ta'e hin beeku. Ani bakka feeti hulisuma biraan bulaan jeeni. Amma ol fuudhee mana imaamtichaa nageesse. Imaamtichi kun ijoollee baadiyyaa fidee mana xiqqaa tokko qaba. Mana xiqqaa sanatti isaan walitti qabee fi mana guddaa galaa manneen gibbii qabanii mana xiqqaa kana immoo ijoollee baadiyyaa irraa dhufteetu isa bira jira. Ijoolluma tana bira ol seenanii wal beekanii ijoollee tana wajjin inni ijoollee tana bira ol nanaqee xiqqoo isaanii wajjin taa'eetuma haasee taphatee achuma isaan bira nadiisanii yalaabate. Mana kana hin beeku ijoollee tana hin beeku hattuma maaliif hin beekan ijoolluma tana bira nadiise akkamiin ta'a. Useetiin taa'ee hangaan taa'us nin taa'ee boodarra iraanni dhufeef ijoollee kanaaf manarraa jechuudha. Iraanni gisee dhufuuf daabboo haaruun daabboo jaan takkaa jira Dirreedhaa daabboo dhedheertuu dhundhuma gaggeessu takkaa jira. Gabbaheetiin daabboo tan abbaa 4 biteef. Ooma isaan nyaatan kun wajjin qabaddaa ni nyaadhaan jeetiin fidee. Ijoolleen tun sadiituma nyaatanii anis seetu isaan biraan rafne maaliif dhuftee maa daabboo bittee ati eessaa deemtaa nan gaafanna. Ganamni gisee ga'us faxareen dhufe gisee faxaree dhufan daabboo tan abbaa 4 biteetumaan fidee kaa'e. Ammas seetu bakka amma baasumatti hin deebi'u yoo xiqqaate guyyaa 5 kana haa ta'u mana saniin bulle. Seetumaan itti deebi'a masgida dhaqeetumaan salaatee itti deebi'a. Uniformii kana magaalaa dhaqee muradhee itti qophaa'ee madrasaatti daftaraas bitadhee itti qophaa'aa seetumaan akkanumatti ture. Odoo son jiru mucaa tokko kana beeku arkee mucaan sun dukkaana qabanii dukkaana obboleessaa gurguraa qobboon na beeka isaa dhufte jee masgida keessatti seera dubbisu bu'atee isaa dhufte kana bara dukkaanaan gurgura. Mee nageessi dukkaana isaa hojjereenne gisee hojjereenu achiiniin mucaa kana bira galee jechuudha. Dukkaanuma kana keessa hojii buluun eegalee. Ati as booda madrasaan eegale sumaan dukkaana kana mucaa bira bulu. Madrasaa eegallaan ijoollee madrasaa ta'e hojii wal baruu eegalle ijoollee katiyyaatii jiratan baadiyyaa irraa dhufanii mana kareeffatanii jiraachuu barbaadanii isaanii wajjin mana kareeffadheen dukkaana sanarraas bahee bifuma kana hangaa Dirreedhaa tana wanni nyaatanis waa hundaafuu namni nama shakkaa hatta qaayaa si baasuuf illee namni nama shakkaa ati ijoolleen tokko tokkos uggaa namaa wajjin wal barbaraa dhufne ijoolleen tokko tokkos nu gargaaranii tumachumaan magaalaa tana keessaas
akkuma hattuu takka seennee boodarra abbaas itti taane ani dirree dhawaatan qubachuun qabaahu jechuun sammuu taasisan na uumamte magaaluma jireenyaa godhachuun qabaa jechuun sammuu keessan na uumamte achumaan itti fufne gaa inshaallah boodarra dirree barsiisota hojii wal baruu biyyaa hojii wal baruu muhaadaraan Nuur Shamsii jaamtuun eegale muhaadaraan Nuur Shamsii tanarratti muhaadaraa guddaa biyya guutuu walii yaamnee gorsa kannu daawaa kannu walaloo adda addaa dhiyeessuu bashannana dhiyeessuu sagantaalee gurguddoo dalagaa turre qophiilee idaa dhiyeessuu sagantaa abbootaatii fi qophiilee adda addaa irratti affeeramnee dhiyeessuu yeroo isaan odoo nashiidaan eegalin duraa hojjechuudha nashiidaalee adda addaa walaloolee adda addaa bashannana diraamaalee adda addaa ijoollee dalasiisuu qophii asoosama dhiyeessuu sagantaalee waan adda addaatiin barachuu irratti shoora adda addaa taphachuu kana hanga qotaa kudha lama fixatti bifa kanaan hin ta'e. Wow. Mashallah. Hawaasa afiroo takka waan akka waan inni na fidee ture emoji boo'insaa please hin erkina yoo bika emoji san onne yookiin waan biraa emoji biraa fayyadama waan narratti erkee ture wayin irra guute please emoji boo'insaa san hin erkinaadha. Tole egaa